Maqaan koo Gaaddisaa Ittafaa Kabbadaan jedhama. Yuunivarsiitii Haroomayyaa irraan baradhaan ture. Dipaartimentii Kompiitaraa barataa waggaa lammaffaa ture. Ani dhugaasaa dubbachuu fi eegan Haroomayyaa yuunivarsiitii keessaa bahee uummata Oromoo fi beektota Oromoo, hayyoota Oromoo waan baay'ee agarre. Isaan hanga har'aatti bultii 45ffaa qabachaa jirra. Baay'ee nu faana dadhabanii, baay'ee nu wajjin rakkatanii, baay'ee nu wajjin dhiphatanii gocha kalees gocha eeggaddaa abbootiin qabeenyaa abbootiin Kuudayyaa isaan nuuf godhan sanarratti ani akka nama dhuunfaa tokkotti gammachuu guddaatu natti dhagahame. Barnoota keenyarraa akka ari'amnuuf akka hin baranneef wanti godhame hundumtuu karaa isaanii akka nuti barnootatti deebinuuf haalli waan nu mijateef gammachuu. Maqaan koo Barattuu Biiftuu Saamu'eel jedhama. Kan inni Yuunivarsiitii Haramaa. Taa'ee carraa kan argachuu keenyatti akka kottan baay'ee gammachuu guddaan natti dhagahame. Yeroo jalqabaa carraa barnootaa dhabnee barnootarraa adda baanee turre amma garuu ijaan jaamee banannee arganne. Maqaan koo Guddataa Baggaarii jedhama. Yuunivarsiitii Haramaa irraadha. Dipaartimentii Muummee Afaanii waggaa sadaffaa. Gammachuun karaa kanatti dhagahaman baay'ee gammachuu guddaa natti. Boontuu Maammadii jedhama. Barattuu Yuunivarsiitii Haramaa ture. Achirra teessanii ari'amee. Murtoonni kun kennamuu isaanii sirriidhaa kan jettee baay'ee nama gammachiisa. Carraa kan argachuu keenyatti baay'ee gammadnee jirra. Tokkotti baay'ee gammadee barattoonni naannoo Amaaraa irraa Oromiyaa irraa ari'amanii maatii keessatti galanii taa'an baay'ee jira. Kan akka keenya carraa mana bultii fi argannee Oromoo hojii walaallee waliin dubbisne qe'ee tafee jiru baay'ee jira. Isaanillee akka gargaaramanii jedha. Kanaafuu Yuunivarsiitii Oromiyaa keessaa iddoo baay'eedha kan ari'amanii jiranii. Ammallee Jimmaa Yuunivarsiitiidha. Mana tokkotti wajjin hin galaa jiru ijoollee jechuudha. Keessattuu namoota wanta sana akka nu mijatuuf nu gargaaraa turan keessaa namoota galateeffadhu baay'een qaba. Jalqabaa irraa kaasee yoon dubbachuu barbaade akkasumallee waldaa misooma Oromiyaa obbo Milkeessaa baay'een galateeffadha. Hanga har'aatti nu faana dadhabanii hanga har'aatti illee nu bira jiru fuulduratti illee akka isaan nu faana jiran abdii qabna. Waldaa Maccaaf Tuulamaas baay'een galateeffadha. Obbo Dirribii baay'ee galateeffachuun barbaada. Gama itti gaafatamaa Abbaa Duulaas obbo Mokonnoniin baay'ee galateeffachuun barbaada. Isaanillee baay'ee nutti dadhabanii keessumattuu abbootii gadaa ijoollee keenya miidhamuu qaban jedhanii hanga yuunivarsiitii sana deemanii gaaffii keenya nu gaafataniif nu dadhaban abbootii gadaa Oromoos baay'ee galateeffachuun barbaada. Walumaa galatti uummata Oromoo, artistoota Oromoo, Walleessaa Lataa Qana'ii, artisti Funyee dabalatee hedduu isaanii baay'ee dhaabbata adda addaa nu faana rakkachaa turan galateeffachuun barbaada. Akkasumallee naannoo torbee tokkoof kaarraa qoree yeroo turre abbaa keenya achitti mana hundumaan ulaatee baay'ee nu gorsaa ture. Isaaniillee maqaa isaanii yoon dagadhe baay'ee galateeffachuun barbaada. Walumaa galatti uummata Oromoo naannoo kanatti nu gargaaranii galanni koo guddaadha. Galanni isaanii bilisummaa ta'u jechuun barbaada. Wanta carraa barnootaa nu laatametti immoo gammachuun keenya guddaadha. Dhaabni jalqaba galateeffadhu dhaaba Maccaaf Tuulamaadha. Lammata immoo dhaaba waldaa gargaarsa uummata Oromoo yookiin Ordaadha. Deebi'ee immoo itti gaafatamaa Abbaa Dinqudayaas Abbaa Duulaa Dinqudayaas. Waldaa Maccaaf Tuulamaadha. Inni sadaffaan immoo dhaabbata gargaarsa Oromoo Ordaadha. Keessumatti yoo namoota dhuunfaa kanan galateeffachuu barbaadu akkuma ammoo obboleessi dhuunfuun kaasetti Milkeessaadha. Itti aansee obbo Dirribiillee baay'een galateeffadha gama koodha. Waldaa gargaarsa Oromoo Turkii Waaddaatti baay'een galateeffadha. Waldaa misooma Oromooillee obbo Dinquullee Abbaa Duulaa obbo Dinquullee baay'een galateeffadha. Akkasuma maamituun illee karaa nyaataa waan hedduu nu bira dhaabbattee adda Funyeen faanillee weellistuu hin jedhamne artistii Oromoo Funyeen illee baay'een galateeffadha. Miidiyaa keessanillee OMNillee hedduun galateeffadha warra nu bira dhaabbatan. Kan biyya alaa dhufeellee nu gargaaree jira maqaa isaaniin beekuu isaanillee baay'ee galateeffanna. Garuu akka nam tokkotti waa tokko bichaatu natti dhagahama. Nullee carraa barnootaa kana argannee haalli kun nuun mijate barattoonni obbolaan keenya baay'een isaanii kan akka Jimmaa Yuunivarsiitii Wallaggaa qabatee akkasumallee Haroomayyaa Yuunivarsiitii eeganu ari'amnee barataan ammallee dabalamee ari'amaa jiru jira. Sumeen gaddaa barataa Afrikaan isaan ari'anii yuunivarsiitii sana keessatti warreen kunillee akkuma nu birmannaa godhan uummanni Oromoo
barattoota yuunivarsiitii Oromoo adda addaa keessatti dararamaa jiran kana ta'u birmannaa godhanii fedhii koodhaa asumarraanis dhaamsa akkasii akka isaan qaqqabaniif ergaa dabarfachuun barbaada. Dhaamsi barattoota Oromoof qabu akka kana akkuma keenya wanti nurra ga'e isaan duras ga'uu danda'a. Sanaaf iyyuu isaanis tokko ta'anii waan irra ga'e dhugaa isaaniif dhaabbatanii akka falmatanii deebii argatanii jira. Dhaamsi konni guddaan baay'ee akka mooraa Oromiyaa Yuunivarsiitii dhaamsaan qabu yoo jiraate Oromiyaa Yuunivarsiitii yoo ta'e akkuma Oromiyaatti dhaamsan qabu. Oromoo yeroo ammaa kana abbootiin biyya kana gaggeessaa jiranis ta'e aktivistoonni Oromoo aangoo isaaniitti fayyadamuuf jecha lagaa fi ganda wal qoqqoodaa jiru akka Oromiyaa Yuunivarsiitii jecha. Kanaaf Oromoon hundumtiyyuu Oromoon tokkodha. Oromoon waliif gaachana jira akka gandaa fi lagaa waliin qoqqoonneen dhaamsa godha barattoota Oromiyaa Yuunivarsiitii maraaf jedheen kaasa. Inni biraan immoo wannan jechuu barbaadu dhaamsa barattoota Oromoos ta'e uummata Oromoo fi waan baay'ee dhaqaa jira. Rifoon mooraa gadi lakkisne jechaadha. Barattoonni Jimmaa Yuunivarsiitii akkasumas Maddii Walaabuu, Amboon, Wallaggaa fi Kaallee Balatee baay'ee rakkachaa jiru magaalaa Finfinnee kanatti. Garuu namni quba qabaachaa jiru hin jiru. Dhaabbata 2-3 kana fi jecha. Kanaaf aktivistoonni keenyallee barattoonni keenyallee maaliif waliin hin barmanneen dhaamsa koodha. Adaraa keessan waliif wal bira dhaabbadhaan jira. Dabalataan Baay'isaa Alamaayyoo jedhama barataa Yuunivarsiitii Haromayaa waggaa 9ffaa Agiroo-Ikoonomiksiidha. Kanaan dura Mareedaatti baay'ee daramaa ture waajjira Haromayaatti hanga yoona ammas dheengaddamanni nu nageenye baay'ee waan nama gaddisiisudha. Mobaayila achi qabanii mobaayila fudhachuu deemee jedhanii akka nuti dhageenyetti. Mobaayila dhugaa fudhachuu deemu kottuuti galii mobaayila maaliif fudhatta jedhanii achi keessatti ukkaamsanii jiru jedhani. Kanaaf filis maaloo waliif haa dirmannuun dhaamsa kuusa. Dhaamsa hin qabu akka barataa Oromoo tokkotti barataan Oromoo mallee mooraa keessatti Oromiyaa keessatti mooraa keessatti warra nu biraafanii akka bilbilannuutti manitti ijoolleen Amaaraa dhufanii waraanee mooraa keessallee rakkoo cimaan duraan gahaara jedhanii yaadu. Oromiyaa keessatti jechuudha. Ammallee akkuma gibbii keessaan warreen isaanii muka tarkaanfii biraan ajjechaa afaan irratti fudhatamuu danda'a. Isaanii illee uummata dirmannaa godhuu fi mootummaan illee waan kana irra deebi'ee ilaaluu qaban jedha.